present perfect continuous statements. Their usage and the examples that describe present perfect statements in English. Now generally, present perfect continuous are the tense that used to emphasize the duration of an action that started in the past and continues into the present or had recently stopped, with a focus on the ongoing nature of the activity. Now here, you have to have a concept about present perfect statement. Present perfect statement gaafa jedhamu maali? Asin dura isiniin galle yoo ta'e sirriitti xiyyeeffannaadhaan ilaala. One, to emphasize the duration of an action. Waitii wanti tokko raawwatame yeroo akkanaa keessa raawwatame jedhamee yeroo ibsamu itti fayyadamuu dandeenya. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo darbe keessa jalqabamee hamma ammaatti waan itti fufee jechuudha. That means it started in the past, continues to the present. Maal jechuudha? Gochichi kan jalqabame yeroon beekamne yeroo darbe keessa garuu gochi kun ammayyuu itti fufee jira. Or into the present or recently stopped. Yookaan ammoo sun dhaabateera. Kan dhaabate garuu amma jechuudha. With focus on ongoing nature of the activity. Action started in the past and continues to the present. Amul magalat present perfect continuous gaafa jennu gocha yeroo darbe keessatti jalqabe ammayyuu itti fufaa jiru yookaan ammoo dhiyeenya dhaabatee jechuudha. Walii galee gosa afuriin ibsamuu danda'a. One, action started in the past and continues to the present. For example, gocha yeroo darbe keessa jalqabee ammayyuu itti fufaa jiru. For example, I have been studying English for 3 years. Waggaa sadiif Ingiliffaa qo'achaa jira yoo jedhe nam tokko ammayyuu waan kana hin dhaabne miti garuu turtii ammamii tureera jechuudha. Waggaa sadii. I see it started in the past and continue in the present. Ammayyuu wanti sun maalidha? Itti fufee jiru. Let us add another example. She has been working at the company since 2020. Maal jechuudha inni himni kun? Ishiin 2020 jalqabdee kaampanii keessa hojjechaa jirti. Maal jechuudha? Bara 2020 amma 2025 yoo ta'e gar naannoo waggaa shaniitiif kaampanii keessa maal gochaa jirti? Hojjetaa jirti. She has been working at the company since 2020. Bara 2020 jalqabdee hojjetaa jirti. Amma 2025 miti. Kanaafuu waggaa shaniif hojjetaa jirti jechuudha. Now, such types of an event or an activity can be described in present perfect continuous in English. Let us add one example. They have been living in the city all their lives. I've seen jireenya isaanii magaalaa keessatti dabarsanii jechuudha. They have been living in the city all their lives. In these three examples, you can see the form of present perfect continuous. Present perfect continuous are formed from subject, has or have, been verb with ing. I see. This is the form of present perfect continuous. That means subject plus have or has been plus verb with ing is the form of present perfect
continuous. Amma formula kana exampleota fakkeenyota sadan kana keessattuu ni argitu jechuudha. I've seen I have been studying English for 3 years. She has been working at the company since 2022. They have been living in the city all their lives. These all three examples have the formula of present perfect continuous. Present continuous statements kan jennu kana kanaaf itti fayyadamna jechuudha. Kan biraa maali? Number 2. Recent actions with present results. Recent actions with present result. Maal jechuudha inni? Gocha dhiyeenya raawwatame bu'aan isaa immoo maalidha? Amma argame. Wanti kun sirriitti ifa ta'uu qaba. Dhiyeenya raawwatame wantichi bu'aan isaa immoo presentii keessatti. Recent haa jedhu malee maalidha? Past namti jira. Dhiyeenya jechuun waan yeroo darbeedha garuu dhiyeenya raawwatame bu'aan isaa ammatti waan argame. For example, it can describe actions that have recently stopped. Gochi kun raawwiin isaa dhaabbateera. Garuu bu'aan isaa jira. Have present consequence or result or relevance. I see? Gochi sun raawwiin isaa dhaabame malee bu'aan isaa maal jedha? Amma jira jechuudha. Look the example. He has been running, so he is out of breath. Now in this statement, he has been running. Maal ta'a ture jechuudha namichi? Fiigaa ture. He has been running. Kanaafuu maal ta'e? So he is out of breath. Dadhabee jira jechuudha. Hafuurri isaa dadhabee jira jechuudha. The immediate result for the present is what? Out of breath. Dadhabuudha jechuudha. Amma garuu fiigaa jiru namichi. Yoom fiigaa ture? Sila fiigaa ture. Dadhabeera. Gochichi inni fiigaa ture sun maaliin ibsama jechuudha? Present perfect continuous. I see? Present perfect continuous. We have been waiting for you. That is why we are late. Amma hima kana keessatti maaltu jira? We have been waiting for you. Baay'ee isin eegaa turre jechuudha. Baay'ee isin eegaa turre. We have been waiting for you. That is why we are late. Kanaaf barfanne. Amma bu'aan isaa maalidha? Barfachuudha. Akkasumatti gochichi maal ture? Isin eegaa turuudha dhalan. Gochichi sila nuti isin eegaa turre sun bu'aan isaa amma dhaqqabe jechuudha. Maali bu'aan isaa? Ittiin barfanne. Gochichi raawwatamee darba. Recent action with present result can be expressed in present perfect continuous kan jedhu kan akkanatti adda baafattanii beekuun barbaachisaadha jechuudha. Let us add one example. She has been cooking and the smell of food is everywhere. She has been cooking jechuun nyaata bilcheessaa turte. And the smell of food is everywhere. Fooliin nyaaticha maal godhe? Naannoon wal hin urgaa jechuudha. Amma hima kana keessatti bu'aan isaa maalidha? Nyaatichi urgaa'udha. Adalande? Isin nyaata qopheessitee xumurtee jirti. Gochichi sila isin nyaata qopheessaa turte sun maalidha ibsuma jechuudha? Present perfect continuous. Recent action present result. Alsi? Osoo sila ishiin nyaata qopheessuu baatte urgaan sun dhufa? Hin dhufu jechuudha. Alsi? So present perfect continuous can be used in expressing recent action with present result. This is the second usage of present perfect continuous. Kuni lammaffaadha jechuudha. Maaliidhaaf akka itti fayyadamu present perfect continuous isa jedhu kana maaliif fayyadamu? The third one, to emphasizing duration. Emphasizing duration. Maal jechuudha? Turtii wanti tokko raawwatame ibsuudha.
turtii wanti tokko raawwatamaa ture ibsuudhaa itti fayyadamna. To emphasize how long an action has been taking place. Gochaan tokko yeroo hammamii akka fudhataa ture yeroo ibsinu present perfect continuous tense ni fayyadamna. Here is the example. They have been playing football for over 2 hours. Naannu sa'a lamaatiif kubbaa taphataa turanii jechuudha. They have been playing football. Kubbaa taphataa turanii. For over 2 hours. Sa'aatii hammamii? For 2 hours jechuun sa'aatii. This indicates the duration of time the activity takes place in the past. Gochi kun past tense dha. Past tense keessatti ibsamuu hin danda'u. Sababni isaa maali? Gochi isaa raawwatamaa ture. Argite? Xiyyeeffannaan kenna maalidha? Yeroo hammamii keessatti akka raawwatame ibsu waan ta'eef. Kanaafuu maal fayyadamna? Present perfect continuous statements can be used. The last injiru. The last temporary action. The use of present perfect continuous. Another usage is to indicate temporary actions. Gocha yeroodhaaf raawwatamaa ture. Or situation that is not permanent. Gocha dhaabbataan ta'in jechuudha. Maal jechuudha? Temporary jechuun waa yeroodhaaf raawwatamee achumaan badu jechuudha. Permanent jechuun dhaabbina miti jira. Not permanent. For temporary action. I have been studying with my friend. Amma hima kana keessatti ani hiriyoota koo wajjin qo'achaa ture jedha. Gochichi dhaabbataan miti jira. Yeroo hunda walitti fuftee miti kan qo'atu. Yeroo ta'eef qo'ataa turte miti. Kanaafuu maal jetta? I have been studying with my friend while my house is being renovated. Yeroo manni kan koo haaromfamaa ture eessatti qotaa ture jechuudha. Hiriyoota isaa biratti qotaa ture. That is what temporary action. Temporary jechuun yeroodhaaf. Yoo manni isaa haaromfame garamitti deebi'a jechuudha? Gara mana isaatti deebi'a. Absi atammi hiriyaa kan kee bira dhaqxee hin qo'atte yoo ta'e yeroo hunda miti kan achitti qo'atu. That is temporary action. Amma manni keessi sirratutti yookaan ammoo haala mijeeffatu ta'uu danda'a. That is temporary action. In this statement, a person said, I have been staying with my friend while my house is being renovated. Amma manni kan koo haaromsamutti hiriyoota kan koo wajjin qo'achaa ture jedha. Generally, present perfect continuous can be used in different aspects. One, to express action started in the past and continue to the present. The other is to express recent action with present result. The third one is to emphasize the duration of an action